immoo hin jiru jechuu hin danda'u as biratti akka barumsa irraa fudhatanii fi maaliifuu namni kamiyyuu wal qarqaruun gaariidha. Dubartiin qofa maal jechuudha harree miti. Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii an nagaa koodha. Egaa isinis bakka jirtanitti nagaan naaf ta'aadha. Egaa daawwattoota fi hordoftoota keenya har'a kinoo amma fuxura nyaannee amma reefu kaane mi'a hunda kan irratti nyaannee irratti dhugne hunda fideetan kinoo asirratti daradaree minni baay'eedha. Amma dhaqeen abdiidhaan mi'a dhiqnaa hojjinaa dhiqnu mi'a irraa situ tolaayi maaliin jedhaani mee waanuma hundaafuu tole jedhamu tole hin jedhu kan jedhu walumaan daawwannaa egaa'ee kaameraa waanan dhoksu tokkollee hin qabu fuulduruma kana kaayetan kottu wajjin dhiqnaa mi'a natti baay'ate waan ta'eef wajjaanis akka malee natti baay'ate baay'ee dadhabeen jira gatii ta'eef waliin dhiqnaa situ tolaayi xiqqashuma takka garuu walumaan dhiqnaa xiqqooyi nan dadhabee waan ta'eef jedhaani. Egaa waan jedhu walumaan daawwannaa daawwattoota fi hordoftoota keenya Ramadaana kana keessatti yeroo minyooti jiru sana immoo amma gizee abdii wajjin jiru kana akkamii kan jedhu walirratti waliigallee gizee kama hojjenne kan jedhu yookiin immoo abdiin immoo gizee duraan minyoota jiru sana waan hundayyuu tolee yaa ta'u jedhamu hin jedhu kan jedhu sana walumaan daawwannaa hin ajajamu amalli isaa akkamii keenya yeroo minyoota jirtu sana wayyamoo amma wayya kan jedhu sana ana biratti garuu amma wayyan jedha ana biratti jamara amma wayya amma waamitan jira dhufaatti jira walumaan hordofan affeeraa kiyya. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Futura godhuuf deemnamoo gaaddisee kootettee kunoo gaaddisee kaameraan ofoo keettee hordoftoonni keenyallee arganii jettee futura nu goosisuuf deemtamoo suuramoo maali dubbadhu. Futurallee godhannee jirra nyaannee qufnee jirra galata rabbii amma immoo kan irratti nyaannee kan irratti dhugne aadhiqnuuf kunooyi. Maali yaani egaa futura nu gootee egaa nyaachistee egaa yaani futura jechaa futura maami erga futura nu nyaachistee nu qustee jiraatte ati maaliif inni reekunoo maama distii ana disiisu boodistii qabadhee deemee maasii fakkaata. Akkasii fi miti nan dhiqa garuu dhiqooyee garuu wajjaan hin baay'ata. Gabaritee manallee qulqulleessee waan tokko hundumayyuu hojjedhee fixeen futurallee hojjedhee dadhabeen jira gatii ta'eef amma immoo wal qarqaarree osoo dhiqne waan nama gaddisiisu qabaaree ma. Yoo dadhabdee maal rakkoo qabaaree ati dubartiidhaami? Maal dubartiin dirqama dadhabuu qabdi maal wal qarqaaruun kanuma jiru. Indee maal jechuudha wal gargaaruun waanuma jirudha. In dadhabdiis maaliif namni nama ta'ee hin dadhabne tun jiru dhiirallee ta'ee dubartiin ta'ee namni namuma tokkuma hundumtuuyyuu amma danda'amee inni hojjenna garuu dadhabbiin utuma jiru dandeenyeetuma hojjenna dubartoonni hundumtu keenyaayyuu boleewwan kollee bolittiiwwan kollee hundumtu keenyaayyuu hin dadhabne hin jiru garuu ani dhugaa dubbachuuf har'a kaameeraa fuuldura kaayee waan kana dubbachuu kanan fedhe kanumaa fi dubbiidhuma amma abdiin jedhe kanaa fi dubartiin maaliin dadhabdi kan jedhe kanaa fi maaliif hin dadhabde dubartiin kamiyyuu maaliif hin dadhabne kanumaa amma abdiin jedhe kanaa fi irra caalaa kanumaafaniyyuu egaa namni kamiyyuu utoo wal qarqaaree hojjennee bakka waliigaltee buusanii gaariidha. Ati hojjedhu maali ani maal fan hojjedha waan biraa hojjedheen jira ani dadhabee kun taa'ee kun hojjechaa kun immoo taphachaa kolfaa kun immoo goddaama maal as biratti kan jedhu sanii amma garuu gizuma tokko nyaannee dhugnee xiqqoo qabbanoofne teenyee taragaaggaanee ergammoo taragaaggaaneen booda waan tokko wal qarqaaranii hojjetu nama gammachiisa malee nama hin gaddisiisu nurraa immoo yookiin immoo nama kamiirraayyuullee waan akkanaa kana barnoota akka namni tokko warra hin beekne namni hin beekne hin jira yookiin immoo hin jiru jechuu hin danda'u as biratti akka barumsa irraa fudhatanii fi maaliifuu namni kamiyyuu wal qarqaaruun gaariidha. Dubartiin qofa maal jechuudha harree miti. Dhugaa dubbachuudhaaf kabajamtoota hordoftoota keenya akkas jennaan namoonni akkanatti naarree maal gurbaan kun gurbaa akkamiiti dubartii irraa hin baane hoo maaliidha maaliidhaa fi dubartiin hin dadhabdii maaliif jedhee jechuu dandeessanii illee dhiirotumaaf ergaa dabarsuudhaaf malee dubartiin akka dadhabdu dhibbaan dhibba beekachaa dubartiin hin dadhabdi dubartiin maaf hin dadhabne dhugaa dubbachuudhaaf an rafaa tureyyuu halkan eda hin rafne guyyaa kana guutuudha caalaa isaa rafaa dabarse
mana kana keessatti shufuuxa daladdee, kaan daladdee, saambusaa daladdee, meeshaa mana jiru daladdee, kan mana hin jirre suuqa diddeemtee, olii gad diddeemtee daladdee, wanni isiin hin godhin hin jiru mana qulqulleessitee. Kana hunda hin dadhabdu dubartiin yoo jedhan nama qaanfachiisa jedha. Kanaaf ni dadhabdi. Anillee meeshaan amma nyaannee kaanee meeshaa isiin asii goote meeshaan akka ajaa'ibaa kana onnaa baay'atee jira har'a. Maal jennaan dubartiilee taatu nama akka kennaati isiinillee dadhabuu ni dandeessi akkuma kennaa. Kanaafuu illee ishiin gargaaree mee dhiironni inumaayyuu sirraa fakkeenyaaf fudhatanii kan kushiinaa seenessatti maaliif iyyuu faranjiinuu biyya isaaniif kushiinaa seenanii nyaata dalaganii akkas jedhanii isin ammoo kan argannaan samii mataa gubata kan nadaraa. Kanaaf dubartoota tokko tokkotu har'a waan wayii gargaarte borullee akkasuma jettee beekta. Isin akkas jettee jennaan dhugaadha. Mee osseenne kushiinaa kana qulqulleessine rakkoo maantu jira kan jedhu wajjin seene jala. Kana waliin qulqulleessuu deemnaa hanga sagantaa keenyaan hordofaa isin jedhu. Guyyaa hunda na jira. Nakki rakkoon qabu hin jedhullee ni jedhullee maa miti. Guyyaa hunda kan argatte abdii an nyaata dalagee jira ka'ii meeshaa dhiqii naan hin jedhin adara. Hin jedhu haruma qofa dhiqii rakkoon qabu. Hin jedhu kun qabaadha. Mucayyoo si gargaartu situ ofirraa ari'ee. Ani baay'ee hin jenneen ka ofiif jaalattee baatiin. Ani baay'ee ooma hin jedhin shumatti jaalattee beemi. Ta'ullee silaa gadhiisuun qabdu. Si galaami. Naa galaa garuu. Amma hin danda'u kaa baay'ee hin jedheeni. Amma warqisii barbaadee si fidu malee. Abdiin hamitti kiyya kushiinaa sa'aatii 24. Maal rakkoo qaba maal? Maal rakkoo hin qabne maal? Amma dhiirri tokko osoo asitti mana kana na arge maal naan jedhan? Maas hin jedhama. Yaani kun dhiira moo dubartiidha? Inni wallaalaadha. Kan akkasii sun wallaalaadha malee. Dhiira dubartii hin jedhu kushiinaa kana keessatti waan biraa maaltu mi'oomatu wal kaa'amaa waan nyaatamutu keessa ta'a miti waan biraa maal. Anamma dhaggeeffadhu an sitte. An osoo si fuudheellee jiraadhee ati jaartii xiyya taate. Kushiinaa akkana si gargaaraa laafillee waan itti fakkaatu. Kanaafuu. Atama jaartii xiyyallee hin taane osoo warri keessanillee lakki abdii bu'uuratti kana siin kenninu nama biraatti kenneerraa. Lee osoo siin jedhan naan jedhanii maal jedhan. jedhanii kamal gootaree. Ati gaafa ana dhiistee na biraatti heerumte ila laalame gurbaa kanan beektanii guyyaa tokko kushiinaa seensisee dalasiifataa ture. La hin jedhan akkas. Nama biraatti yoo heerumte illee hin jirtu. Hin jedhu maal? Waadaadha. Waadaadha laggi hin jedhu. Dhageettan kaa kabajamtoota keenya. Kan dhugaa dubbachuudhaaf yaani wanni akkanaa kun nan qaanfachiisuusa. Dhugaa dubbachuuf maaliif nama jechuun waan namni jedheen osoo hin taane ofii amantummaa waan si fakka yaani ofii amantummaa mataa keetiitti hin deemu qabda malee namni tokko maan naan jedha namni maan naan jedha gaafa jedhe ilmi namaa jechaadha. Keessattuu dhiirri ebalu maan naan jedha ebalu waan silaan namni naan jedhee maqaan balleessa jedhamu malu waan akka hannaa waan adda addaa sanniin qaanfachuu qabda malee. Amalli badaamni biyya keenya keessa jirullee keessattuu hojii irratti wal qeequu kun badaadha. Taana nama jechuun nama hojii kabaju. Abbaan fedhe waan fedhe keenyaa jedhu. Takka sanii lammaffaa immoo xiqqoollee taatu nama hojii harkaa qabu abbaan waan fedhe haa ta'u. Nama konkolaataa dhiquun yoo danda'e nama konkolaataa dhiqu tokko yoo itti dhuftan bareeda jabaata. Jechuun si gargaaruu jechuudha. Dhugamaa beeku. Namichi sun hamilee argata jechaadha. Isaaf hojiidha. Hojii xiqqaa yoo ta'u taane hojii jabaadha dhugaa wal dubbatanii. Sirriidha inni namni akkas jedhutu hin jirre kabara kana keessatti. Jedhamu. Wajjaadha. Namni akkas jedhamu jiru dhugaadha. Garuu amma hordoftoonni keenya warri nu daawwatan warri anaaf gaaddisee hordofaa jiran nama hojii badaa yookaan nama hojii xiqqaasii hojiin badaan hin jiru. Hojii xiqqaasii gadii hojjetu yoo hidhatte maasi gargaaru akkas goobas jabaa jechuun qabna. Sirriidha. Malee abboo ati sanyii warra ibaluu taatee akkamitti hojii akkanaa dalagda
Tokko tokko amma dhiira taatee kumtu waan dubartiin hojjettu hojjetta. Hojjetta laa. Jedhamu akka. Jedhamu. Laa anillee kan ammaan fudhatu. Nama tokko jabeessuu qabda uumaa. Nama jechuun nama badaan nama hojii dhiisee taa'ee kadhatu. Sirriidha. Osoo fayyaa qabu jecha. Yoo fayyaa dhabanillee kadhatan rakkoo qabu. Garuu osoo fayyaa qabdu yoo waan kadhatu taate namni akkamitti kadhattee wanni sila ilmi namaa itti qaanfatu san kadhaadha. Malee hojjechuun nama hin qaaneessu. Sirriidha. Kun kophee xaragee galii galfataa galii argataa. Kan kophee xaragu sana faa fayyadanis namni irrumaa dheessattuun dhiyaatu. Kan kophee xaragu sana faa namni irraa dheessattuun dhiyaatu garuu akkasii miti silaa sirrisaayii. Kanuma akkasitti waanuma akkasii sana hojjetee namni bakka guddaa sana gaagatii ta'eef nama sana kabajuun dirqama. Laa nama jechaan ofii nama laa maali jettanii yaani nama laallee hojii tuffachuun dogongora guddaadha. Dhugaa siin jedha jechaadha. Nama laallee yaani eeba dhufaa kan hiriyyaan namni hiriyyaa waliin oolu fakkaatallee. Sigaleen abbaan fedhe waan fedhe yoo ta'e fakkeenyaaf anamma hiriyyaan kiyya hojii naa olii tokko yoo qabaate an hojii xiqqaa tokko yoo qabaate hojii kiyya kana boona ka isaa daran jechaadha. Ka isaanii kabajaa kiyya garuu ni boona jechaadha. Kanaaf an hojii badaa akkanaa hojjedhaa akkanaa hojjedha jechuun ofiin tuffatina ofitti amantummaa godhadhaa isin jedhanis kanaa. Kanuma isin jedha. Hundaafuu keessattuu dubartoota mana arabaa jirtu ijoollee koontiraataa jirtu gaaddise silaa kontiraata seenteen agarre kontiraata seenteen agarre anammoo kontiraata ijoollee ganda arabaa siin dura hojjetaa ture beektaa ijoollee kontiraata jiran jara yoo argu mata na dhugaa siin yaani maali ganama hirriba irraa yoo ka'anii namni waa nyaattee jedhuun hin jiru. Namni waa dhuddee jedhuun hin jiru. Namni waa nyaattee jedhuun hin jiru. Namni waa dhuddee jedhuun hin jiru nam tokko. Si galee? Eeyyoo. Inni ulfaata nama akkasii sana. Kaayii dalagni malee hirriba keessaa dalaganii shaayiidhaa fi maalii godhii akkana godhii jechuu malee. Namni isaan galagalee ilaalu hin jiru. Kun beekamaadha yaada. Isaa nama maramu yaada. Kanarraa illee ammoo kana caalu isaan haadha dhabanillee keessattuu maatiin biyyaa yeroo isaan osoo hin beekin maatiin biyyaa jedhamtu jira argaman jira. Amma keessattuu dubartoota biyya Arabaa kana namoonni tuffataa beeku. Dubartii biyya Arabaa maal jedhanii tuffatu. Garuu isaan halkanii guyyaa dhiigachiisanii maatii isaaniitti mallaqa yeroo argatan yeroo maatiin isaanii jalaa balleessanii yoo galtu duwwaatti galtu hedduu jira jechaadha. Sirriidhaan. Barnoota arganne maallaqa arganne. Waa baay'eetti. Umrii isiitti namne. Warri yaadaatanii fa'aa bakka yaada isaanii sana gahuu dadhaban fa'aa namni baay'eetu jira. Garuu maamti gaaf tokko nama qaqqabu. Akkasii gara namaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa dubartoonni mana koontiraataa jirtanillee isaan jajjaboodha dhugaa isiimaan obsa jarri qaban sabrii isaan qaban hedduu mushina dubartoota muraasa osoo hin taane hedduun irri caalaan dubartoota jechuun gaaddisa isii ganaa naagala osoo nyaatiin obsanii hojii isaan dalaganii osoo dhugin osoo beela'een osoo maatiin biyyaa intalli keenya waan goone jedhanii osoo gamanaan qubatti qabu malee isiin tun maal taatee birrii akkamii argata dhugaa dubbannee warri seeraan deemullee hundi isaanii milkaa jechuu hin danda'amu. Inni sirriidha. Hundi milkaan jechuu illee hin danda'amu. Keessattuu warri seeraan ala biyyoota garagaraa deeman akkuma argitu birri Itoophiyaa irraa birri 25,000 kafalanii biyya kana as dhufuuf as deemanii. Inni dhuguma. Yeroo karaa kana deeman waan si ajaa'ibaa Itoophiyaa irraa birri 25,000 biyya akkanaas geessina jedhanii baasanii deemanii. Erga karaa kana deemanii warri haraamiin yookaan warri hawaalaa qabanii birrii 200,000 birrii 300,000 birrii Itoophiyaa akkas dirqiidhaan buusiisanii ofirratti illee maatii ofii irratti illee biyya irratti illee miidhaa fidaa maqaa biyyaallee
Inni sirrii. Maqaan biyyaallee ni badeecha maqaan. Siigalee gaaddise. Naagalaa jira sirriitti naagalaa jira. Akkasii kanaafuyyuu warri seeraan ala biyya namaa deemtanillee osoo qusataa deemtanii akka namoonni tokko jedhuun namoonni tokko ammoo waan garagaraa waan xiqqoo laalee yaani waan xiqqoo. Nuti fakkaatee. Eebaluyyuu akkana dabartee maal jedhanii biyya namaa akka deemanii jira. Biyya namaa deemuun seerumaan osoo ta'e gaariidha. Seeraan ala namni biyya namaa deemu atuu seeraan ala lubbuutan ta'e galtee nama hundaan milkaa'u. Kanaaf an gara kiyyaan garuma biyya namaa kamiittu seeraan ala deeminaas ni jira kabajamtoota. Karaa kanarratti baara irratti namoota hedduutu dhumaa jira. Gara baaraa kanaan namoota hedduu dhumaa jira. Yeroo as ce'an baara irratti haraamiin nama qabdee 200 230 birrii Itoophiyaa lafa gurgursiisa warra fayyaduudhaaf baanii warra irratti immoo bahaa warra ta'antu jira. Kanaafuu karaa seeraan alaatiin akka hin deemne garanumaan isin jedha. Isaanis meen dabarsina waa tokko waan gaarii finneedhaniiti malee jaalatanii miti garuu yeroo tokko immoo nama tokkorraa baruun gaariidha. Namni sun maal ta'eeti ala isaan nama sana laalanii gammatu osoo hin taane maal akkam taatee dabarsitee akkamittiin bakka akkanaa kana geessedhanii gaafachuunis gaariidha. Tokko illee waan badaa dabarsee dhufeetillee waan magaarii irra ga'ee dabarsee jedheeti. Asa. Namoonni silaanarraa barachuu qabanii waan badaa akkana dabarseeraa dhiisee. Eewa. Wanni kun gaariidha warra jedhamtu jirsaa dhugaatee. Namni akkasii sun immoo nama sana bakka hin taane geessuuf deema waan ta'eef nama akkasii sana saamanuun gaarii miti. Ofumaaf garuu itoo bakka sana gaarii nam tokko immoo namni gaarii osoo hin jiraatinis namni gaarii hin jirallee jedheen abdii qaba. Kanaafuu of eegganiituma sammuu ofiitiin deemuudha malee sammuu namaatiin deemuun dhiisuun gaariidha jedheen abdii qaba. Mee biyyoota baqattummaan itti deeman yookaan baqattummaa seeraan alaatiin itti deeman silaa baqattummaan namni keenya yookaan namni Oromoo itti baqate gaarii ati jettu seeraan ala itti yaa'e gaarii ati jettu meetamse. Biyyumtu takka illee hin jirtu baqachuma hundumtu bakkuma hundumtu baqachuu gati ta'e biyyumtu kamiyyuu jira jedheen abdiin qaba. Silaa namni keenya osoo itti adeemu jettee hawwitu tokko isaan jiru jechaadha seeraan ala sanu. Seeraan ala karaa kanarratti namni tokko seeraan ala biyyaa yoo ba'e milkaa'uu fi danda'a. Isa laaltee ati baate karaa kana nyaatamte jechaadha. Obboleeyyan ta'e meeqatu karaa kanarratti nyaatamanii ka hawaalaadhaan buusuu maali biyyummaan keessattuu biyyummaan baqattummaa seeraan alaati yoo itti deemte biyya gaarii ati jettu tokkochi isaan jiru jechaadha. Ameerikaa dabalatee akkuma ati jettee jechaadha. Maaliif yoo seeraan deemte milkoofta malee yoo seeraan deemteef waan seeraa tokko dhaadheessite yookaan waan seeraa tokko jajaa deemte lammii keellee nama keellee waa barsiisaa deemamta malee yoo waan seeraan alaa faarsaa deemte wanni kun gaariidha wanni kun akkana garuu waan seeraan alaati atu waan seeraan alaa daladde wanni akkana seeraan alaa sun gaariidha isinillee dalagaa anuu dalagee akkana ta'e yoo jette ati walumaa galatti nama doomaadha jechaadha. Ani waan anaaf hin taane tokko namaaf immoo hin ta'a jechuun kun akka waaqa irratti iyyuu nuuf fudhatamu jedhetan abdii qaba. Maaliifuu anaaf waan na gammachiise tokko nama sanas haa gammachiisu jedhee himuu qaba malee waan ana na gammachiisne tokko immoo hin ta'a jedhee nama sana daffatti gatu tokko waan bu'aa qabu miti. Kana kabajamtoota afurtoota keenyaa silaa amma waan silaa asirratti dhiqamuu qabu kamiyyuu an gara kiyyaan dhiqee jira amma kaafee lafa kana qofaafee giifti ture lafa kana si wajjin haa dhiqamu akka. Amma miyyota namatti hojjedhicha artamte ammas. Kana caalaa maal hojjedha kunoo eegalte. Maal hojjette si jammara mu dhaabbachaa turte yaanatu. Kana hunda kabajamtoota afurtoota keenya isin argaa jirtan laala waan gaaddisee jettu. Amma lafan dhiquu gaaddisee dhiisee deemaa jira nagaa naa tura hangara namaan baay'ee isin jedhee jira. Ishii waan hundaafuu galatoomii. Wantoota keenya akkuma agartan kinoo xumurree jira waan dhiqamu hundumaayyuu fixnee jira. Waliigalteedhaanii waliigallee kinoo dhiqaa jira. Dhugaa dubbachuuf hamma gizee minyoo jirtu sana amma ati dhiqee yaanati dhiqaa ati guddaa hojjettee ati xiqqaa hojjettee waa baay'ee waliin jannatu reeyyuu waan xiqqashoo hamma kinoo daqiiqaa 30 keessatti hin guunne keessatti waan fidhu tokko wal lolaa turreeyyuu amma garuu galata rabbii kinoo abdii wajjin daqiiquma takkatti eegallee kottumee abdii wajjin dhiqna jennaan tole jedheen illee hin jenne rakkoon qabu maal hin dhiqna maal jedheetuma dhufee kinoo waliigallee tokkosuu dhiqnee fitneessin jala daawwattoota fi hordoftoota keenya as biratti garuu waliigalteedha waan nagariidha jedhetan abdii qaba wajjan hamma barbaade yoo baay'ate waliigalteen jiraannaan waan nama dhibu tokko hin jiru jedhetan abdii qaba egaa daawwattoota fi hordoftoota keenya waan nu hordoftaniif baay'ee ulfaadhaadha nagaan naa tura ciao.